bultii Naafitii fi bultii Kadir eenyutu diige jettanii yoo na gaafattan an deebii gabaabaa tokko isiniif kenna waan hubadhe keessaa. Wanti miidiyaarra samoona kana deemu nama gammachiisu gamaa gamanaan waan adda addaa argina. Gara dhimmichatti yoo kan deemu taate waan hubadhe irraa namootuma isin miidiyaarratti bebbeeytan kanneen beekaa of sedhanii wallahi beekaa of sedan dhugaa. Ani na ajaa'ibe. Tokkoffaa namni badii qabu Abdii Cululleeti. Lammaffaa haadha Faaxeeti. Kadir akkas jedhee jira. Nagaatti. Nagaatti. Atis nagaan jiraadhu. Waa hunda dubbaturraa waa hunda nyaatu wayyaa. Akkuma jedhan sani akka ormi alaalaalu osoo hin taane akka ofii keenyaa jiraachaa turre garuu amma daash amma hoolaataa daash jedhe jechuudha Kadiri. Innaa bultii jaraa kana maaltu bittinneesse jedhee yaada. Jaarsaaf jaartiin duraanuu wal loltii hin araaramtis. Innaa namni karaa deemellee firrillee nama bira bulaa namni firan ta'in illee ni bulchita. Haala hojiitiif illee ni bulchita. Garuu jarri lamaan egaa adda wal lolanii keessummaan cal'iftee ilaaltu sirriidha addaan dhorkiti. Achuma keessa lolli birallee nama lammataatiin maana qabde irratti namni miira keessa seenee wal loluu danda'a. Namni keessummaa sunis miidhamee himatuu danda'a. Haadha Faatee jechuudha maa himatte jechuun hin dandeenye. Badiin guddaan eessa jira? Haati Faatee himatte Abdii Cululleetti. Abdiin Culullee maaliif viidiyoo waraabee poosti godhuun isaan gahe? Kuni jireenya namaati. Waan tokko hojjetuun dura madaalutu barbaachisa jechuudha. Laayikii fi fooloo ittiin shaqqalatuun dura wanni kun hagam dhiibbaa ta'aa sirriitti hubatuun barbaachisaadha. Afaan mimmi'eeffatanii akka nama ajraarsuusitti viidiyoo hedduu argee jira. Viidiyoo Abdii Culullee hojjeteessa gaaf duraa waraabdee poosti godhuun kan sin dhibin har'a akkamitti jarri lamaanuu badiin qabdu jetta. Dubbii jarri silaa keessan jaarsota sanirratti dhumatuu danda'u namni baasee waan kana godhe si. Ka dubbii kana babal'isellee Abdii Cululleeti. Amma achi as deebi'ee eega miidiyaarra dubbiin babal'atee ka'e namni haadha Faaxee arrabsitanis namni Kadiriin arrabsitanis dhiisaa keessaa bahaa jetta. Eenyu kan kana raawwate dubra dubbii jaraa kana ka ol baase eenyu? Abdii Cululleeti. Kadirillee gowwummaa qaba. Yeroo hedduu dubbiin isaa bultiin isaa miidiyaa irratti ol baati. Obboleessoo miidiyaa waan irraa hojjetan qaban waan irraa dhiyeessan qaban. Diinagdeef illee nama fayyada akkasuma nama miidhallee. An hamma haga miidiyaa kana argu irratti wanni mucaa kana miidhe miidiyaadha. Dubbii isaa xiqqoo dubbate miidiyaa irra dubbata hin laallatu. Kun dhiibbaa guddaa irra fide. Wanni kun barumsa isiniif haa ta'u obboleeyyan koo. Jaalallatee isaanii haadhaaf abbaa keessanitti tuni matina dura. Haadhaaf abbaanuu keessa seenan hin taatu. Mee kunummaa maal fakkaata yaa obboleeyyan? Dubbiin kun sirriidha. Miidiyaa irra darbanii akka nama gaarii hojjeteetitti akka nama beekaa ta'aniititti haasayuun sirrii miti. Sirrii miti. Kana haati Faatee haa himattu. Namni jidduutti dhahamee namni adda nama qabu du'aayyuu hin buruqallee waa hedduu ta'a. Miidhama isaa sanii himatuun Abdiitti himatuun uumaa rakkoon qabu. Nama biraatti illee himatuun rakkoon qabu. Abdiin osoo haati Faatee viidiyoo tokko irratti arge akka inni waraabellee quban qabu akka inni poosti godhellee quban qabu jetti.
Abdiin maaliif waraabee poosti godhe yoo ittiin shaqqalatu taate malee yoo laayikii ittiin godhatu taate malee mallaqallee namaan kafalu. Kuni dadhabummaa guddaa bultii kana keessatti itti gaafatamummaa guddaa kan qabu Abdii Cololleeti. Amma immoo viidiyoo san eega poosti godhee booda afaan mimmi'eeffateet bultii namaa keessa hin seenina. Saree dalagattee hin galle maatii qabdu rakkattuudha mana kiyya ergi haadha baatee rabsus warra katee rabsus walumaa galatti deebii gahaa si deebisa maali namoota hedduutu haadha baatee saree dalagattee hin galle maatii qabdu rakkattuudha mana kiyya ergi anuu akkasi maal akkasi warra jettaniif laal haati baatee baay'ee nama dalagattu na wajjirree gadhaa kanaafuu warri haadha baatee xiqqeessanillee warri kadiir xiqqeessanillee dhimma jaraa keessaa baha dhumate kalas wallaahi wabillaahi galatallee haadha baatee baa argattu kadiir baalee galata argattu jibbiinsa malee walumaa galatti agartee argitanii afaan meeqa akka haasa'e mucaan kun osoo bultii isaatii kan yaaddu taate obboleessoo. Kanaaf si waliin illee hin beeknu miidiyaa marratti si argaa garuu akkanatti waliin hin beeknu nama biyya tokkootti illee naaf fakkaata garuu haqa dubbannu hoo taate namni bultii kana keessa harka galfatee bultii kana diigesse jaarsaaf jaartiin duruu wal dhabdi namni araasullee jidduutti dhayamee duruu araarama garuu dubbii kana baasee miidiyaa irratti akka hafarsan godhee qilleensa jara kanaa kan seensise sihi. Ani garuu waan ati irraa argattu hin beektu amma immoo as deebitee afaan mimmi'ooftee namni jidduu san seentanii bu'aan argattanii yoo jettu haggam akkati yaadu naan galu wallaahi. Namni har'a bultii namaa keessa seentanii bultii har'a namaa keessa harka naqattan bultii teessaniif illee yaadaa isiniin jedha garuu waan kanarraa irraa barattan jedhee yaada. Galatallee haadha baatee baa argattu kan diigullee isuma kan booyuuf illee isuma. ይገርማል እኮ ወላሂ እኔ በጣም ነው ይገረመኝ እና ዋና ከናዲዛ ዋና ከናንቶ መቃነ ማቲኒ ቡልቲና ማቲኒ ላይክ ፊ ኮሜንት ሴክሽን ሸቀላቴና